Ergamaan Waaqayyoos maqaa koo maaliif gaafatta? Maqaan koo ajaa'ibaa jedheen. Kitaaba Abbootii Firdii boqonnaa 13 lakkoofsa 18. Maqaan kee ajaa'ibaa, raajiif dinqiin kee nama dhibaa. Bishaan taasistee abiddicha, kanaaf si faarsee na ililcha. Gabriel maqaan kee ajaa'ibaa, raajiif dinqiin kee nama dhibaa. Bishaan taasistee abiddicha, kanaaf si faarsee na ililcha. Ijoollummaa kootee na guddistee, fannoo harka kee na eebbistee. Har'aas joobbadhee sabaala kee, kunoo fayyeera galata kee. Gabriel maqaan kee ajaa'ibaa, raajiif dinqiin kee nama dhibaa. Bishaan taasistee abiddicha, kanaaf si faarsee na ililcha. Mootiin Baabiloon labsee Waaqa tolfamoo babal'isee. Aneen waaqessoo abdiin qaba, hamaaf nan kennuu na dhaqqaba. Gabriel maqaan kee ajaa'ibaa, raajiif dinqiin kee nama dhibaa. Bishaan taasistee abiddicha, kanaaf si faarsee na ililcha. Qoromsa addunyaa yoo hammaate, abidda keessaatti yoo naqate. Na quba jedheen yaadda'u, na waliin jirta kophaan ta'u. Gabriel maqaan kee ajaa'ibaa, raajiif dinqiin kee nama dhibaa. Bishaan taasistee abiddicha, kanaaf si faarsee na ililcha. Ijoollummaa kootee na guddistee, fannoo harka kee na eebbistee. Har'aas joobbadhee sabaala kee, kunoo fayyeera galata kee. Gabriel maqaan kee ajaa'ibaa, raajiif dinqiin kee nama dhibaa. Bishaan taasistee abiddicha, kanaaf